akkamitti feesbuuka aad friend irraa gara fooloo yookaan fooloowarsii irratti deeffachuu dandeettan ka jedhu. Akkamitti fooloo irra aad friend irraa gara fooloo akkamitti deebisa isa jedhuuf deebii ajaa'ibaa qabadhee dhufee hanga dhumatti hordofaa warri. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yooyya shama jirtu yooyyaa babaaroo isin jennee jirra. Egaa barnoota biraatiin walitti dachaanee jirra. Barnoonni keenya kan har'aa maali yoo jettan akkamitti feesbuuka aad friend irraa gara fooloo yookaan fooloowarsii irratti deeffachuu dandeettan ka jedhu. Akkamitti fooloo irra aad friend irraa gara fooloo akkamitti deebisa isa jedhuuf deebii ajaa'ibaa qabadhee dhufee hanga dhumatti hordofaa warri aad friendii qabdan gara foolootitti deeffadha. Maaliifi sababni isaas an amma fakkeenyaaf friendii meeqa qaba? 4,997 qaba. 5,000 yoo guute friendiin namaa dabaluu hin danda'u jechuudha. 5,000 yoo guute friendiin kana ol namoota horachuu hin dandeettu yookaan maamila horachuu hin dandeettu jechuudha. Laazim dirqama aad friend irraa gara fooloo yoo deebistan baay'ee miiliyaanotaan horachuu dandeettan. Fooloo miiliyaanotaan horachuu dandeettan. Amma namoonni hedduun fooloo irratti deeffachuu hin beeku. Aad friend irraa fooloo irratti deeffachuu hin beeku. Namoonni hedduun namoota hedduu arginee jirra. Isa kanaaf guyyaa har'aa kun barumsa ajaa'ibaa isiniif ta'a jedhee yaada. Mee amma haala kamiin ilaalla? Nafaana bu'aati. Mee amma fakkeenyaaf fooloon kunoo asitti argama. Fooloon kuni faayidaa guddaa qaba. Maamila horachuu fi akkasuma feesbuuka keessan guddiftanii akka namoonni hedduun itti beeku gochuu dandeettanii jechuudha. Kanaafuu feesbuukni faayidaa guddaa qaba jechuudha. Hanga isa dhumaatti nafaana bu'aa asumaan gara barnootatti isin dabarsa. Osoo gara barnootatti isin hin dabarsin dura warroonni chaayinaal keenya jabbootu ka jedhuuf subscribe goone subscribe godha. Warri subscribe godhan ammoo like share godhuun nu faana jiraadha isin hin jenna. Feesbuuka barnoonni keenya kanarraa feesbuuka aad friend irraa gara fooloo yookaan fooloo irratti deeffannee maamila miiliyaanotaan horachuu dandeenya jechuudha. Akkamitti aad friend irraa gara foolootitti akkamitti deebifna isa jedhuuf hanga isa dhumaatti na hordofa. Okay. Jalqaba irratti bifa haarawaan kana duuba deebi'ee bifa haarawaan kana jalqaba irratti akkuma feesbuuka keessa seentaniin piroofaayiliin keessan karaa mataa gubbarraa kana jira. Piroofaayilii keessan kana dhayxanii gadi tuuxanii erga piroofaayilii gadi tuuxan barreeffamoota hedduu isinii ba'a. Haala kanaan fooloon asitti isinii mul'ata. Kunoo fooloon asirratti isinii mul'ata. Irra gaddeemtanii fakkeenyaaf friendii keessan laaltanii asitti friendii jedha. Aad friendii jedha. Isa aad friendii jedhu kana gara fooloo jedhutti deebisuu barbaannaa jechuudha. Okay. Nafaana bu'a. Jalqaba irratti tuqaa kana sadiin kana tuuxanii erga tuqaa sadiin kana tuuxan amma barreeffamoota hedduu jira. Fooloo siitingii akkaawuntii ka jedhu jira. Isin amma kanneen keessaa
haala kamiin akka irratti deebitu follow seating jalqaba irratti follow seating ka jedhu kana gadi toytan follow seating yeroo jedhu kana barreeffamoota hedduutu isinii dhufa maal isiniin jedha who can follow me isin jedha follow gochuu barbaaddaa isin jedha maal jedha followers see your posts release stories in the jedhee barreeffama yaani isin suuta qas jettanii anamma yeroo isinitti fudhadhuu fi qas jettanii suuta jettanii waraabbatuu dandeettanii jechuudha. Amma laal asirra gad yoo deemtan piipulik ka jedhu jira. Piipulik jechuun akka namni hundi arguu jechuudha. Fireendii jechuun kaati qofaa yookaan warri fireendii kee jala jiru qofti arguudha jechuudha. Kanarraa piipulik ka jedhu kanarraa fireendis ka jedhu kanarraa piipulik ka jedhu tuqaatana irii olitti ol baafattanii jechuudha. Yeroo isii ol baafattan kunoo amma kunoo deebiidha kanatti isinii kennaa deema. Who can see your followers on your ka jedhu ammallee gara isa gadii kanatti piipulik ka jedhu irratti ol baafattanii jechuudha. Amma inni piipulik friends only me jedha. Only me jedha. Isin immoo piipulik ka jedhu kanarratti ol deechaafattan hunda isa takka takkaan gad deemtanii suuta qas jettanii akka osoo isin harkaan dogongorre ol deeffattanii jechuudha. Maaliif sababni isaa akka wanti isin poosti gootan hordoftoota Facebook fayyadaman hunda akka gahuufi jechuudha. Kunoo amma as iddoon follow yookaan gara followtitti add friend irraa gara followtitti iddoon deeffattu asirratti jechuudha. Everyone jedha. Everyone ka jedhu gara gadaanutti friend of friends jedha. Friends of friends ka jedhu kana amma eegaroonanti everyone jedha. Everyone ka jedhu sanirraa friends of friend ka jedhu sanirratti gadi buufattee amma foolotti isinii deebi'ee jechuudha. Garuu piipulik jedhu kana guutuu isaa piipulik irratti ol baafachuu qabdanii jechuudha. Maaliifii sababni isaas piipulik kuni faayidaa guddaa qaba. Namoota hedduu wanti isin poosti gootan namoota hedduu bira gahaa jechuudha. Egaa hordoftoota tiyyaa amma immoo of duuba deebinee fooloo tahee moo hin taane ka jedhu irra dhaynee ilaallaa jechuudha. Dura add friend jedha. Amma immoo maal akka jedhu dhaynee wajjin ilaallaa jechuudha. Kunoo follow ka jedhu dhufee jira argitanii. Dursa itti add friend jedha. Amma immoo follow jedhee jira. Follow jedha. Amma add irraa gara followtitti deeffattanii jirtanii jechuudha. Egaa hordoftoota tiyyaa barumsi keenya kanarraa kana fakkaata. Hanga barumsa biraatti walitti deebinutti nagaan naa turaa isiniin jedha. Warreen channel Jabboo Tube subscribe hin goone subscribe godhaa isiniin jedha. Galatooma isiniin jechuu barbaade.